السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم كل سرمكو ربي في صداتا من سجريكية كان أجلس سجريكية كان دبر فتنا ربي صدا ورون مسلمان ربي رسول يوان تنسل صدا ورون كريستانا لوان صدا تنسل في ديس فيديو تيغن دبر فتنا نم فيديو تيغن جانا جدا فيديو تنا دبر فتنا ربي صدا ويتوكو والله ربي لجميرا Orang kisah boleh jera, mama kan kisah nanti kuno mani, mama kan kisah boleh na. Wallahi, mana jadi sendiri kamu biar geltar anjani. Enna, wala bituri bintani, biar geltar anjani. Hal kambar tersaat segalitin anjani, tiketi na ramburani na bahasa ni. Erga itu makina sih ruangge. Ani waan biraan argine wallahi kamaa siyaasiinsaa waliin qabatanii lafarraa bubbutan bichaa arge an duraanuu keessi kiyya natti himeera walla gammadduun taane yeruma manaa ba'uyyuu dura waan wal dhabbii cimaa jiruufi of eeggannoo godhaa ture jechaani innaa akkasi silkii kiyya baqqaa shakkee harma kiyya keessaa as keessatti dhuffadheeti deemutti jira erkisi ati sagalitti barartanaan jedhee namtichi natti dhufe algeessa saa sagalitti barartanaan jedhee ergesi ishi jedhee ekkuwani saa sagalitti nyaattaa kiyya fudhadhee namaa manii jennaan ka'u lakka isaan ajjisuudhaan murteeffataniirani ani waan biraan argine wallaahi nama sadi ta'aniitu mana qabatanii qaba lafa harkisan arge wallaahi waan dubban eenyu si baaree ejjite ana aliin qabdoo asii rabbii kan kee malee والله ربي والله أزون ندنا والله ناقص التويو إرجعهم بمجلس فيداني ندربني سموكي يجري مالي ناقص هذا الآن بيك والله فيداني بيشانو أقول باك دبناني تي أنا إرجع سموك أنا الآن والله أنا بيشانو أقول باك دبناني برهت كل ما ديماني إرجع سي يقول أنا فرقين لفاقوت بيشانو التي نكاين قبضت ترى بيشانا كترون قبا قد نبناني جلالنا دلباني نبيراني ماني لا يوق إلالو قامني كي يوجدي كذا بائي تكوري فاتين رايون إيكا كان أرغو بائي تكو صدانا إرغتي بائي مواتري بكا سيغالي كان اللي دتبي سيغالي كمو فيلي إنا سيغالي تكو بيرو إنسرا الساعات مثلا كل إنسرا نجلاها فينا قد مبولي سارا إنها كمان من تقول في بريك أنا نرى من إنزر بلو وفما كي حسكت صدق يا ديك سنة لو فرادي كسمو كي هم باين بقى كراس سبحان الله يا ربي كتب هملي كتب ربي توبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تعفي وردفتو تعوفسديتو بجرجرتو بقدراتني بكم جرتني تلقيني رامن ربي سنبرا هاجراتني سنين جرا كبجمتو تعفي وردفتو تكيا إن شاء الله بكم جرتني تربيني سبحانه هاجراتو أشما هركفون ورون أمنتي براس وردفتني يقولي سنين جرا فيديو بوليتي تينا تنا أرجع بردر بوندر أبي هدو تكك قلبي نجابدي هدو تكجتشولا جرجبيني المنامة نمني لبو قباتا ilma namarratti yoo waan akkana kana dalagu hedduuta kana magaddisiisa boleetiin teena akkasiin jaraa jirtutti jaraa wal dhabee ture jaraa wal dhabee eegee wal dhabeen booda biirootti na deebisaa jennaan biirootti sin deebisnu biyya si galchina malee naan jedhanii jette biyya si galchina naan jedhanii biyya si galchina tikeetti muramee sa'aatii 9 deemta naan jedhe qaallichi jette baada sanii waan qabu qopheeffadhee shaantaa koo qopheeffadhee sa'aatii 9 sanitti dhufee balbalaan irratti ankaan ka'ee na baasee jette. Eegee baheen booda jibbiin ala bahee yoo makiinaa seenuuf deemu nama 3 inni qabanii lafarra na gottotanii na tumanii waan isaan na dhaaniillee qabiisa isaan na qaban malee waa isaan na dhaaniif akkamitti akka na dhaanis quba hin qabu yeroo obbeekutti hammama keessatti na darbanii balbala duubanatti qollofanii bishaan oo'aa mataa ganna bananii jiran jetti bishaan oo'aa natti bananii jismin koolla dhiigaaf hin jiru mataa kiyyas na dhaanii waan na dhaanii beekuu na dhaqqabaa jiraa jirti inshallah rabbuma kana madhaqqabu rabbi lubbuu isii baraare isii haa dhaqqabu dhugaan isinin jira
miidhaan ijoollee teenyaa lubbuu dhabiinsi boo'ichi ijoollee teenyaa guyyaarraa guyyaatti cimee itti fufaa jira. Keessattuu Suudi Arabiyaa keessatti haalaan hammaataa jira. Ijoollee hedduudha. Ijoolleen baatii 2-3 keessatti haga ijoollee 3-4 ijoollee lubbuu isaanii dhabaa jiranii. Akkasuma immoo ka asirratti dhufee boo'aa jiru ka argaa jiru likkee hin qabu jechuudha. Akka itti manaa bahan beekan malee akka itti galan rabbitu beekam. Gaafa biyyarraa bahanii waan akkanaatu nu mudata, waan akkanaatu nurratti raawwatama jedheeti miti namu of jijjiiruu fi maatii of jijjiiruu fi rakkina jalaa dhiissee ni jijjiiramaa fi jiruu biyya namaa sana keessatti dhufee rakkoo sanii rakkina hangana hin jedhamne keessa bu'aa jechuudha. Akkasuma rakkoon lammataa immoo wanti uummata keenyaa fi ijoollee keenya miidhaa jiru warra imbaasii yookaan immoo biiroodha. Kan maqaa Itoophiyaatiin biyyoota namaa keessa jiranii jechuudha. Akkasuma daldaltoota biyyarraa nama baasaa jiran. Kan yeroo biyyarraa nama baasuudhaaf haga baasaa boora harkaan gahatanii haga maallaqa namarraa nyaatanitti wanni ati jettee fi wanta hunda ishee jedhanii biyyarraa nama baasanii gaafa namni dhufee rakkatee asitti cinqamee jiru silkii nama jalaa hin kaasani. Silkii nama jalaa hin kaasanii kaasanis sagaleen ijoollee teenyaa hin dhagahamu sagalee madamiidha malee jechuudha. Ijoollee hedduudha. Ijoolleen birriin dhooggatamee ijoollee nyaata dhooggatanii tanaan dura mucayyoo takka ijoollee naannoo kootiiti Suudima keessatti jechuudha. Qaalittiin bakka isiin raftutti jechuudha. Bakka isiin raftu bakka sukkeetti chaarjisitutti bakka sanitti onnoon jira jette kaameraan. Kaameraa achi goote achi kaameraan jira jette. Kaameraa jiru kanan buqqise jette. Buqqise jennaan maa buqqistanaan jette. Leesh manyi ta'an rafutti godhama akkamitti shaaworii seena jennaan mana kootii ala keeshii kootii naan jette jette. Gaafa kana torbeen booda warra biirootti itti bilbileeti akka barbaaddaa guutuu mana isiiti yoo dalagaa barbaadde yoo dalagaa dhufte simbirii dalagaa dhunaan jedhanii marsinaa deebisanii asirratti lammata deebitee hin bilbilinnaan jedhanii jette silkii sanarratti jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaa namni dhugaa zeegaan kenna Itoophiyaa jechuudha wanti nu tuffachiisee fi akka uummanni kun nu tuffatee haga akkanatti lubbuu keenya baasuu geessisee warra biirootii fi warra injeessi biyya namaa keessa jiran. Odoo isaan lammii ofiitiif dhaabatanii osoo isaan yoo ijoolleen rakkattee wajjin dhaabatanii rakkoo isaanii saffuranii fi kabajamnee jiraannaa jechuudha. Mee zeegama biraa agartanii zeegammaan biraa kaasirratti boohu zeegammaan biraa ka rakkinna ofii himatu dhugaan isiniin jira hedduu takka nama ajaa'iba hedduu takka jechuudha. Ijoolleen tiin irra caalaan isaanii affanamanii biiroo ta'anii iddoon dalagaan ta'uu fi didee bakkuma sanii fuudhanii bakkuma sanii odoo ijoolleen boottu bakkuma sanii deebisanii bakkuma ijoolleen hin feene sanitti obboleewwan tiyyaa hedduu takka ulfaatti jechuudha. Hedduu takka rakkoo dhiyeessinee biyyaa bahutti rakkoo san caalu keessa bu'aa jirra. Rabbiin bichaaf furmaata nuuf haa laatu. Inshallah rakkoo sanallee rabbiin nurraa jijjiiree biyyarraa bahuu miti inshallah nama biyya ofii keessatti deebi'ee sabiriidhaan taa'u rabbiin nu haa taasisu. Yeroo ammaa kana keessattuu dhiiraaf dubartiidhaan illee hedduu takka haala nageenyaatii fi haala qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee irra caalaan nama keenya biyyarraa deemaa jira. Akkasumatti akkuma biyyaa dhufutti illee asittis hedduu takka rakkataa jiranii dhugaan isiniin jedha hedduu takka dallaalli haga guyyaa asii fidee guyyaa asii si gahuutitti haga guyyaa maallaqa ofii harkaan gahatuutitti kufee si faana ka'aa jechuudha. Gaafa biyyarraa si baasirraa osoo ati waan